hanqina agarteeti. Amantii Islaamaa fedhii kiyyaattu ka'e maaliif naan jedhe? Ayyee. Ani egaan namni amantii muslimaa hordofu nama arrabsuu fi shira nama yaaduu fi qarxaasa nama hidhuu mana dhonqaayii dhaabbachuu ta'e tokko natti ansi godha. Egaa nama arrabsuu fi maqaa nama moggaasuu fi gannama qabuu amantiin Islaamaa ta'e warri pheenxee khazanaa jee jiraatu kanaa wajjin jiraadhu. Aboo obboleesso murtii hangaafii hiinade Islaamummaarraa waan Allahaa fi Nabi Muhammad waa'ee amantii Islaamaa Quraanarraa wayi hanqina agartee namuma si arrabsu agarteetuma amantii keessaa baatee miti wanni rakkoon namuma si arrabsuu miti. Nama na arrabsu. Thank you so much. Galatoom. Ammaati ati nama dargaggeessa, nama dalagatee jiraatu, nama waa hundaaniif danda'u. Yaa obboleessoo waan amma dura dabarsitees ni beeyta. Namni tokko yoonii fi sidduule dandeessu humnaan birraa dhorku yoonii fi namni san kan si bira hin jiraanne taate sooshaal miidiyaan ol foloora qabda. Akkasitti amantiin Islaamaa humnaan birraa dhowweetti morma irraa murii seefiidhaan. Nama daangaa si dabre moo? Nama daangaa si dabre yaas firraa dhorkeette nama daangaa si dabre fitti hin jette yaa amantiin teenya gaafa namni afaan kana gam tokko si qabale gama kaanii kanniif hin jettu firra amantiin teenya self defense nama barsiista. As garagalii na wajjin haasaa yaa murtii. Tas gabbaa'in wajjin haasaa yaa obboleessa. Amantiin Islaamaa amantiin Protestaantii pheenxeen maal jetti beeyta? Nama hamtuu si yaade mootummaa Waaqayyoo hundaalu dhiisii fi hammeenya isaa dhiisii biraa fagaadhu amantii isa waliin hin hordofini jannata minaal baata karaa Waaqayyoo ragaa ani macaafa amantaa kiristaanaa hunda dubbisee jira. Ani macaafa amantaa kiristaanaa seera uumamaa irraa hanga mul'ate waan dubbisee jira ragaa akka jettu fididef. Ani immoo akka Abdii Raggaasaa guyyaa lamatti hadiisa siimee muftii siin ta'u madakarra bahee ji'a takka yookaan ji'a ja'a fudhadheetiin amantii. Yaa obboleessoo maqaa namaa sin jirre dhiisi. Maqaa namaa sin jirre dhiisi. Yaa murtii anummaan ifatti walitti haasoo yaa obboleessoo. Amma amantii biraa arrabsiisuu isin oh my god. Obboleessoo namni amantii biraa arrabsuudhaaf gaafa Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaami arranfamu gaafa wanni adda addaa gara warra amantii kiristaanaa hordofuun amantii keenyarra Habibi ana gaafas viidiyoolee ganam kanaan poosti godhaa turte tokko laaltee turte. Laaleen ture haati poosti goote raajii masaraa taayyeeti nama Waaqayyoo waliin haasoo. Eenyu Waaqayyoon eessatti itti dhufee waliin haasawaa yaa murtii? Subhanallah. Awo murtii beekaa waan kana haasoita. Murtii namni sirra aqlii qabu hin jiru, namni sirra ismaartii hin jiru, beekaa waan kana haasoita. Afaan kee addeelfadhu na wajjin haasaa gurba. Amma Rabbiin masaraa taayyeeti wajjin haasawa gaafa jettu maal jechuu barbaaddeetti Rabbi sodaadhu? Rabbu masantu masaraa taayyeeti wajji haasee kanuma Muhammadii wajji haasee sun obboleessa ta'e. Eeysan wal harkaniini? Jibriiltu itti fide. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aboo sodaadhu bakka ani murtii keessaan bahini haada keessaan bahini ilma namaati obboleessa kiyya ilma namaa amantii baay'ee waan siin jiru asumatti waan siin jiru nuti ummata ismaartiidha. Maallaqaan nama bitanii amantii tanatti muftii godhachuurra ani kaafira tahee agartee Yesuusitti amanee karaa san qabadhee haaduu nagee annaa jiraadhu obboleessa. Ooyi waan siin jiru gaafii tokko sii qaba warri kiristaanaa warri ijoolleen tun biraa dhufaa jirtu kun maallaqa hin qabanii maallaqa dhabaniif dhufanii gara musliimaa. Yoo an pheenxeetu dhage yoo an pheenxeetu taaksii qarshii 10 murtii horsiise jechuu dhageesse gaafa san wushaanaan jedhe. No sanii miti warri kiristaanaa maallaqa hin qabanii ijoollee gartee kiristaanummaa keessaa dhuftu kana. Egaa nuti maallaqaan bitaa jiraanne warri kiristaanaa maallaqa hin qabanii. Abdii Raggaasaa kadhattu charchii banatee kireessee kiraa aboo nama narrabsin obboleessoo nama narrabsin wallahi nama narrabsin obboleessoo yoo barbaadde anuma kasibira jiru kana malee nama biraan tuqin personaalii nama attaa hin godhin oguna biraa deemte boodu ani si qofattiin dubbachuu dhufe ani warra kiristaanaa warra biraa tokko nan galchu ani si qofattiin dubbachuu dhufe maaliif jennaan waan wal kabajnuuf waan wal jaalannuuf saniif si dubbachuu dhufe ati maal taate hoo hayi. Ani yoonii fi amantii kiristaanaa an dhageeffadhu namnummaan kamuu taanaan yoo amantii dhageeffadhu ati gaafa amantii musliimaa hordofaa turte obboleessa kiyya ati immoo obboleessa kiyyaaf dhugaa sitti Haliif na dhaggeeffadhu muutiin si godhe amma yoo na dhaggeeffatate na dhaggeeffadhu.
Khaliif Kanaadaa jira. Khaliif maallaqa qaba. Khaliif tiraaka oofa. Khaliif biyya Kanaadaa jiraata jee amantii tan yaa wajjin qoosu akkana dhaggeeffatu waniin fedhu. Khaliif kabajaadha wal kabajnyaa'ee ati ilma biyyaati ilma an kabaju sin kabaja maaliin si kabaja amantirraa addatti achi gamasumatti. Amantiin Islaamaa maallaqaan bittee nama fiddee muftii godhattee nama amantii biraa arrabsiisti yoo ta'e habiibi nagayaan tura anis isinis anis nagayaaniin tura. Arrabsuma keessan jalaa hin bee waan biraa maaliin ta'e. Maaliif muut na goote? Muut wanniin si godhee fi siitu na dhaggeeffatu dideemu. Carraan haa kan inni dubbadhanaan hin jettu. No seefitti amantaa haa humnaan malee hin dhageessu. Mee seefitti amanuu kiyya isaa agarteet. Humna ammumaa bara sagaluma tanaanuu seefii bara. Mee seefitti amanuu kiyya isaan agarte murti guutoo. Mee arrabsoodhaa amantiisi. Arrabsoo amantiinis kun arrabsoo amantiiti. Yoonii fi amantaa qabaattee amantaa namaa arrabsuu namni. Mee fakkeenyaaf waan tokko si himame amantiin Islaamaa. Unoo muutsi godhe ammallee abdii ragaasaa nama har'a dhaabee ati Iyyesuus Itoophiyaati jee intarvii godhu amantii kamtu ayyameef obboleessa. Amantiin Islaamaa bar tarasuulli karra nama amantii biraa hordofu qaama warra sahaabotaa fixu qabanii masgida keessa fidanii amantii hin amanne deem jaanii gadhiisanii ture yoo amantii Islaamaa dhageeyyiidhaaf wanti dubbistee barattee amantateef. Aboo muut nan godhini muutii irraa na kaasi. Maaliif muut na goota murtii bakka asirraa deemuu narraa deemnaan hin jettu. Narraa deemii miti kana dhaggeeffataan jirtu Khaliif. Okay, abdii raggaasaa Islaama bakka ni bu'aa? Akka ajaa'ibaa bakka bu'a ulamaa'ii gurguddoo bakka buufatee ulumaa. Isaa wajjin Okay.